وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حواس لانجي المان شيء ما مقاله المان شيء ما وتر المان شيء ليجي جاته المان اللي ما قلتو المان جرى باقدا المان قوتتا في هيوتا حاوني في أبوتي قوتتا بقى جراتني الراس جيسني biyya ifiitti fi ganda ifiitti dubbachuulleen nama dhibdiyoo waa hojjechuu taate malee garuu eegan bakka tana dhaabbadhe wanniin akka ilma keeysaniitti akka obboleessa keeysaniitti akka nama asi dhalatee asi guddatee biyya fi kana osoo takkaa hin irraanfatin halkanii guyyaa yaadatuutti dhaamsiniin isiniin ja'uu fedhu obboleessi keenya saahibni keenya Sheekh Muhammad Tawfiq fatanaa hedduu umrii isaa tana keessa fatanameet fatanaa inni dabre keessatti nuti akkan kufne yeroo hedduu gaafa inni masri taa'u masritti itti dhaqaatiin ture wajjin haasawaa turre Muhammad Tawfiq jechuun nama namni yeroo wajjin baratu isa taajjabaa faxinummaa isaa dandeettii isaa namni hedduun taajjabaa ture nuti ammoo akka warra isa dura baratee isa dura jiruutti if boodatti namuma akkamiitu nu boodaan ol deemu jira ilmi keessatti yennee taajjabaa turre Muhammad Tawfiq jechuun gaafa inni biyya Masrii dhaqu Allahu Akbar guyyaa tokko manaama wayii arkeen manaama sanatti haasawee ani umrii tiyya keessatti biyya ilmi ittiin barsiif ilmi dila kana baadhadhee biyya sani deemuun natti ulfaattee jirti fayyaallee dhabeetiin du'ee gale osooti Allahu Akbar biyya faranjii tana dhiisee osoo biyya teenya galee barsiisee akkam jettaa naan jee jechuudha Allahu Akbar aboo waanatti mul'atu ummanni keenyaas namaan beeku haalli biyya teenya illee kanumaati beeytu sani ilmaan kee adaadii araba fakkaatu kanaan biyya sani deebuun anilleen akkaan jeesii deebisuun beekuun jeen jechuudha boodarra osoo nama tokkolleen gaafatiin ifii murteessee ani akkanumatti biyya faranjii tana laalee rabbiin natti fokkisee jibbeetiin jiranaan jee jechuudha qadara rabbiitii rabbiin biyya tana khayriin fedhee isa achi as deebisee fatanaa san hunda dabarsee ilmi rabbii qaraasisuuf barsiisuuf jilbiibbatee magaalaa laangayitti galee jira fatanaan takka ta'e inni dabre tana jechuudha talamada namni tokko nama akkaan abbichilleen sagalee isaa haa dhaga'u abalu jee maqaa isaa isiniin himu biyya sanitti deebi'uu deemta jechuun dhagahe 15 akka ati biyya sanitti deebitee ijoolleen ta'e adaadiin diddiimtuun babbareedduun araba fakkaatu tun gugurraatti biyyee fakkaattu deebi'uu teessii gaafa laangayitti deebite jeen jechuudha aboo nuu jiru osoo nuti lubbuun jirru ati simbeelaytu ilmaan keetii simbeelawan nama rabbiif qabe rabbiiniif qabaafi namni rabbii jecha waan takka dhiise rabbii waan irra caalu filaafi marxifadhu muradhu deebii jeetiin murteeffatee biyya tana deebi'ee jechuudha inni fatanaa gamasaa fixate jechuudha amma fatanaan eenyurra deebite fatanaan eenyurra deebite fatanaan eenyurratti hafte ani ammoo gara kiyyaan fatanaa tana akka dabarruuf jee waan warri laangay Muhammad Tawfiqii godhu hunda parsantii 25 anaa godhaa jeetiin firratti murteessee jira jechuudha wal dorgommiin anaa fi isin jidduu jirti yoo isin biyyi guutuun parsantii 75 dadhabdan jiraa ifawwaaluu tura isinii wayyaa wannummaan jettanuun hafne jechuudha parsantii jechuun waan warri laangay godhu irra walii galee godhu parsantii 25 hunda aniif qabeetiin jira Muhammad Tawfiqiif jechuudha hoggaan Muhammad Tawfiqiif qabaju Muhammad Tawfiq ilmi rabbiitiif qabe ani ammoo ilmi saniif jechaan isaaf qabe takka akkana jeellee nama dura bee akkana beellama seenellee beeku nama waan beellama seene umrii isaa takka guutu malee dhiisellee miti warri wajjin turre na beekanii inshallah yeroo gabaabduu keessatti akka dirqamaatti firra kaayatiin jira angara kiyyaan jechuudha ammoo akkam jette oromoon oguu makmaaktu
لومي شنتم نما توكوتي مالجان بعد أجان نما شنتم تيو بونا يخافون فتلة نما فين سوجان خناف إن شاء الله يرو جباب دو خيستي محمد توفيق مخينا إن تدي مبيتوف مرتيسين جراي الله أكبر هنگا مخينا سن إسني وجين ولي مريهنة هنگا مخينا سن ولي مريهنة مالك ولي كبنة مخينا سن إسابين ندي إن شاء الله أنا أمو مطورة إني مجلس في مناسا جدو ديمون تربان تكو خيستي في إن شاء الله يوغا تربان تكو خيستي مطورة أم في دود النبي بشان قريتي نفجيس إن شاء الله ربي فدي أما ميرا خيسا بهتي رسلتي أسوا واي محمد توفيق الرابه إن شاء الله واي محمد توفيق الرتي مكاي فين بلسنا وان سن الرأي كم مريحنا من قدو بياتي وجين أبوتي كبينياتي وجين كوري مدرسة كوري مجلساتي في مدرساتي وجين مريحنا وان سن الرابر باتي سقورا persenti di demission ilmu khaisan jamal ali jiga fadan sini ja dubi mama tawfik asitte ogani rabahu tatian tu wanin tidabru fedu wanin irraha saw fedu arra e garbe asna dabe ummanni ad-dunya tana wan irratti wali galan biyitun jam biya wani jantun cekhuna mashani gubbarate isijan narra qabada dubi tan sirriti namni biyyan dhaabbatu nama shaniitu biyyan dhaabbataa jan namni shanan biyya tanaan dhaabbatu tokko mootii gaarii biyya bulchuu jan jechu isinii galtee dubbiin khalamada barsiisaa biyya barsiisa jechuun isin yoo laaftutti ilaaltanis nama ceekuun nama biyyitun ceekuusaa gubbaa jirtuu jechu meeqaangee sadaffaan abbaa qabeenyi biyya tokko waan biyyi qabeenyi nama tokko magaalaa laangeetana keessa abbaan qabeenyaa gurguddaan shayyoo jiraate kudhayyoo jiraate biyyitun ceekuusaa gubba dhaabbattii jechuudha. Afraffaan ogeessa nama jaaniin nama ogummaa waa hojjetu doktora haa ta'u maandisa haa ta'u nama waa jaaru haa ta'u nama waa tolchu haa ta'u biyyi takka ceekuu ogeessaa gubbateessii jechuudha. yoo hulaa oguudha ulaa fokkisee akka maladhe biyyi gaduma deemti. qorqorroo oguudha yoo akka dhimmiftudhe biyyi gaduma deemti. karaa isfaaltii tana oguu jaaru akka guyyaa 15 yookaan baatii 5 booda diigamtutti yoo jaare biyyi gaduma deemti. kanaaf ceekuu isaaniirra ceekuu ogeessaarra dhaabbattii jaan gariin nama akkam jaabeeta bakka qabeenya juusanitti gabaree nyaata namni nyaateetti jiraatu oomishurratti ceekuu isaarra biyyi teessii jaan doktoraa fi profeesaraa fi hayyuu fi baalasilxaanni hundi maal nyaata waan eenyu oomisha nyaata waan gabareen oomishte sanirratti jiraataa saniifuu biyyi ceekuu isaaniirra jiraatii jechuudha. akkasuma meeqaan naafe takka hafete shanaffaadha wanni biyyi irratti jiraattu ceekuu siidhaa irratti jiraattu waraana biyya eeguu raayyaa ittisa biyyaatii jechuudha. isinii galtee dubbiin waan hin anjee osoo hin ta'in waan hayyoonni addunyaa jaaniin isinii mujjire jechuudha. kanaaf inshallah waan isinirraa eegamu gootanii nutis waan nurraa eegamu goone khabiraatis namu yoo waan isarraa eegamu godhe hojii sirrumatti deemtii jechuudha. sheekha tokko sheekha islaamaa akka jee daabboo takka namni hoggaa afaan kaayyetu namni dhibbaan lakkaa'amu hedduun daabboo san keessa akka harka qabu beeku qabaa jee. fakkeenyaaf daabboo ni beeytanii furnoo jechuudha. furnoodhaami daabboo takkittii dana nama hedduu harka keessaa qaba. ka qamadii san dachii qote ka facaase ka harame ka oomishe ka tumicha fa'uu namni meeqaatu ka fi'e harreellee ka karasii ol qabe namni fi hamaan qabu harreellee fa'aa nama qabus dhageessanii miti. akkasumas magaalaa geessee ka bite ka gurgure ka maashina isii daakusan tolche ka daahe ka gakkan ka ol baase ka gabbuuse ka irra baase ka irraa buuse ka biddeenatti buuse nama meeqaatamtu harka keessaa qabaa. wanni waan kana jee isinii himuuf amma har'a majlisa irraa dubbachuu jirraami. majlisni kun bar ka barsiisu qaba ka baratu qaba warra baratu san ka nyaachisu qaba warra ka barsiisu kana ka cinaa dhaabbatu qaba nama tokko qaba. namuutu yoo gahee isaa baadhate jamaal aliyyi khaasid dhalatee asii guddatee asii deemes bakka san taa'ee yoo majlisa asii kana keessa harka qabaate wanni takkallee wanni badduun jirtu jechuudha. hawaasa keenya hawaasa akkaan jaalannu wanni isinii himu addunyaa tanarratti
wanni ilmii islaamaa caalu addunyaa tanarra hin jirtuusi ganaas hin jiraattuusi akkamitti yoo jettan akkitti wanni ilmii islaamaa caalu addunyaa tanarra niis hin jirre ganaas hin jiraanne ilmi jechuun waan namni hoggaa isii barate halaalii fi haraam itti dabaafatu shirkii fi toohida itti dabaafatu haqaa fi baaxila itti dabaafatu qaceelloo fi jallina itti dabaafatu jiruu jireenya duniyaa fi akhiraa itti dabaafatu akkatti ifi wajji jiraatu akkatti haadha abbaa fiiti wajji jiraatu akkatti haadha manaatii fi abbaa manaatii wajji jiraatu akkatti ol aalii ollaa wajjin jiraatu akkatti alagaa wajji jiraatu akkatti makhluuqa biraa naman ta'in bineensaa wajjin illee jiraatu bakkatti baratu jechuu ilmi jechuun isinii galte ilmi islaamaa jechuun waan isin hin daganne waan hin har'a isinii dhaamu namni dura ilmi islaamaa barsiise majlisa namni dura barsiise eenyu ni beeytanii majlisa barsiisaan majlisa nabi muhammad alayhi salatu wassalaam isaa fi jibriiltu majlisa halqaa ilmii namni dura barsiise isaan lamaani tokko maleeykaadha tokko hoo nabiyyi rabbiitii jechuu har'a namni bakka tana taa'ee barsiisu namni ilmii qaraasisu akka sheekh Ahmad Watar akka sheekh Abdul Latif akka sheekh Balu akka sheekh Balu akka sheekh Ahmad Najjash akka sheekh Muhammad Tawfiq bakka anbiyaa rabbii taa'u ta'anii isin barsiisu jiranii jechuudha isin warri baratus sahaaba rasuulaa muhaajirtoota ansaarota dhageessanii kanaafuu ilmi jechuun karaa qaxxaamuraan jannata seenuu jechuudha man salaka tariiqan yaltamisu fiihi ilman saalallahu lahu tariiqan ilal janna namni ilmii barbaadaaf karaa seene karaan jannatatti hin deemu isaa laafee karaa qaxxaamuratti jannataan seenanii jechuu ilmi jechuun akkasi qabadhaa addunyaa tanarratti wahuma feete yoo baratte wanni ilmii islaamaa baratuurra namaaf caalu takka illeen addunyaa tanarra hin jirtu ani yoo dhugaa feetan ilmi islaamaa waan hin baradhe keessatti sheena'uu miti gammachuu malee ta'diil waan jaanii jira idiitti na gootee xabiyaati yakka rabbiin itti na uume san gootummaa namni ilmi islaamaa barate goota namni islaamaa barate arja namni ilmi islaamaa barate obsa qaba namni ilmi islaamaa barate akhlaaqa qaba asumaanuu darasaaf keessaa wanni dhaamuu qabu namni ilmi islaamaa barate tawaadu'a qabaachuu qaba ifga qabu qaba afaan bareedaa qabaachuu qaba haala bareedaa qabaachuu qaba qoma balloo qabaachuu qaba adda nama kaaniin adda ta'uu qaba kanaaf wanni duniyaa tanarratti namni isii barachuudhaaf duniyattis akhirattis itti fayyadamu ilmi islaamaa qofaa bar waa garii nyaata qofatti baratta akkatti nyaattu waa garii arruma qofa akkatti ooltutti baratta waa garii jireenya duniyaa qofatti baratta ilmi islaamaa duniyaa sitti baratta akhiraa sitti baratta wanni isi qixxaawaan jiru kanaaf wanni isinii dhaamu barataanis sirritti barachuu barsiisaanis barsiisuu qofa osoo hin taane namni tokko ni barataami tokko ni barsiisa akkasii mire kaan ka barsiisu cina dhaabbata kaan ka baratu cina dhaabbata qoodarraa fudhataa jechuudha wanni isinii himu dhaamsi kiyya gabaabaan kana hoggaa ta'u tarraa maayyii wanni isinitti dhaamu yoo khayrii dalaguu dadhabdan sharriin dalaginaa yoo khayrii keessaa qooda qabaachuu dadhabdan khayrii san keessaa sharriin qabaatinaa yoo gaarii yaaduu dadhabdan sharrii yaadinaa yoo nama gargaaruu dadhabdan balleeysuu keessaa qoodan qabaatinaa kanaaf biyya tanatti ilmiin islaamaa tabaratamtu ani nama ilmi islaamaa barate nama diin barate nama barsiisuu illee danda'u sadarkaa barsiisuu irra ga'ee hireen akka rabbi namaa katame malee hoytaati hireen tiyya deemee naggada taate naggada keessatti illee hamtuun taane biyya teenya bakkaan itti dhaladhee itti guddadhe tanaaf isiniin himu waa sadiin karoora kaayyadhee ture waa sadeen sanirraa haga irraa takkaa yaaduu hin dhiifne inshaallah gaafa waa sadeen san dalagee milkeeysan achirra dubbadhaa arraaf hin dubbadu namni biyya fiin irraanfata biyya fiin jibba namni biyya fiin jaalatamoo ni jibba uumamaan namni biyya jaalatu irratti uumame inshaallah waa'ee sheekha as qubatee asib barsiisuu irratti osoo yeroo hedduu akka sheenaatti wanni waa hunda namarratti eeguurra waa garii firra kaawwayyaa osoon akkanatti beeke nabi sallallahu alaihi wasallam law istaqbaltu maal je osoo waaniin arra beeku kana khalee beeke sila akkana sila arraan tana wareegaa fuudhan dhufu gaafa jenni beeytanii nabiin akkana jeeme hadiisatti osoon akka haala keessaniitii fi haala biyya tanaatii fi kana qaceelloo keessa beeke sheexaan wasiin deemu ture beeke keessa beekuu dhabutti sheexaan biyyi qaceellootti quba qaba